Mariin nagaa mootummaa fi woboo Taanzaaniyaatti itti fufeera. Oromiyaatti ammoo waraanni itti fufeera. Mariin nagaa marsaa lammaffaa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo Taanzaaniyaatti geggeeffamuu itti fufee jiraachuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa hime. Mariin marsaa lammaffaa woboo waliin itti fufee geggeeffamaa jira. Gama keenyaan mariin kun gama sabaa himaaleetiin akka ta'u hayyamamoo miti jedhan dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Mallas Alam. Mootummaan Itoophiyaa woboo waliin marii nagaa marsaa lammaffaa geggeeffamaa jiraachuu kan mirkaneesse yeroo jalqabaatiif kunis ibsa idilee torbaanii ministeera dhimma alaa kamisa kenne irratti ture. Namoonni gama lamaaniin bakka bu'aman hunduu marii kana irratti hirmaachaa jiraachuu maddeen himaniiru. Guyyoota darban keessa mariin nagaa kun itti fufee geggeeffamaa tureera. Dhuma torbaan kanarraa waan tokkorraa gahamee ibsi kennama jedhamee eegamus akka yaadame hin taane jedhu dippiloomaatonni itti dhiyeenyaan maricha hordofaa jiran. Marii nagaa kanarrattis woboo irraa ajajaa waliigalaa Abbaa Woboo Kumsaa Dirribaa yookiin Jaalmarroo itti aanaa ajajaa waliigalaa Gammachuu Abbooyyee hirmaachaa akka jiran gabaafamuun isaa ni yaadatama. Gama mootummaatiin odeeffannoo marii kanaa ilaallatu irratti wanti ifatti jedhamee jiraachuu baatus qondaalonni waraanaa mootummaa torbaan dur marii turaniin ala sadaasa 12 kaasee aangaa'onni mootummaa olaanoon lama marii kanarratti makamuun dhagahameera. Aangaa'onni kunniinis gorsaa nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Abiyyi Ahimad kan ta'an Ambaasaadar Reediwaan Huseenii fi ministeera haqaa Geediyoos Ximaatiyoos ta'uun barameera. Woboon ibsa baaseen jalqabarraa waa'ee marii kanarratti waayyuu osoo hin ibsamin kan turee fi Marroo Dirribaaf Gammachuu Abbooyyee nageenya isaanii eeggamee bakka marii akka qaqqaban yaadame akka ta'e beeksisaa tureera. Woboon ibsa isaa kenneen rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessa jiru furmaata siyaasaa karaa nagaatiin akka argatu gochuu keessatti murannoo akka qabu beeksisuun mariin nagaa kun akkuma xumurameen waan irra gahame akka ibsus hime. Haleellaa diroonii mootummaan naannoo Amaaraatti raawwateen lubbuun namoota 20 olii darbe. UN Haleellaa qilleensaa mootummaa naannoo Amaaraatti raawwateen lubbuun namoota 20 olii darbuu Komishinii Mirgoota Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksise. Ibsa kaleessa sadaasa 17 bara 2023 baaseen bakkeewwan haleellaan kun irratti xiyyeeffate keessaa manneen barnootaa fi buufata konkolaataa akka jiran ibseera. Miidhaan hamaan haleellaawwan diroonii naannoo Amaaraatti qaqqabsiisan yaaddessaa ta'uu kan ibse UN haleellaan diroonii humnoonni mootummaa sadaasa 6 aanaa Wadaraa keessatti mana barumsaa irratti raawwataniin barsiisota 3 dabalatee namoonni 7 ajjeefamaniiru. Sadaasa 9 godina Goojjam Bahaa magaalaa Waabir keessatti haleellaa buufata konkolaataa irratti raawwateen namoonni 13 atoobisii eegaa turan ajjeefamuu isaanii ibseera. Yeroo haleellaa qilleensaa kun raawwatetti hidhattoonni faannoo naannoo sana akka turan kan beeksise UN kaampii waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Dabra Maarqos keessaa argamuu fi magaalaa godina Goojjam Bahaa fi lixatti argamtu haleeluun isaa ibseera. Waldhabdee naannoo Amaaraatti hammaate hiikuuf mootummaan Itoophiyaa marii nagaa irratti xiyyeeffachuu qaba. Kiraayisis Group dhaabbanni xiyyeeffannoo isaa jeequmsaa fi rakkoowwan walxaxaa addunyaa irratti mul'atan irratti taasisuun qoratu Kiraayisis Group gabaasa baaseen mootummaan Itoophiyaa waldhabdee naannoo Amaaraa keessatti hammaataa dhufe furuuf marii nagaa akka jalqabu gaafateera. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraatti mudate rakkoolee furmaataa hin arganne biroo daran akka walxaxaa taasisu gabaasni kun akeekkachiisa. Sochii fincila naannoo Oromiyaa keessatti itti fufee jiru Araarri Tigraay keessatti ammas hin xumuramne jiru akkasumas dhimmi buufata dooniin walqabatee hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa hammaataa dhufuu akka fakkeenyaatti eeramaniiru. Kana malees walitti bu'iinsa naannoo Amaaraatti deemaa jiru kun saboota gurguddoo Oromoo fi Amaaraa gidduutti waldhabdeen akka hammeesse gabaasni kun ibsa. Antoonii Biliinkenii fi muummichi ministeera Abiyyi Ahimad dhimma gargaarsa nyaataa deebi'ee eegaluu walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa irratti mari'atan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Biliinkenii fi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad dhimma gargaarsa nyaataa baatii ittaanurraa eegalee guutuu Itoophiyaatti eegaluuf jedhu ilaalchisee bilbilaan mari'atan. Kana malees Biliinken rakkoo nageenyaa biyyattii keessa deemaa jiru akka isaan yaaddessuu fi mariin barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Hooggantoonni lamaan nageenya kaaba Itoophiyaa cimsuuf tattaaffii taasifamaa jiru irratti mari'achuu isaanii ibsichi eereera. Kana malees Biliinken hokora naannoo Amaaraa, Oromiyaa fi bakkeewwan biroo biyyattii keessatti deemaa jiru ilaalchisee yaaddoo qaban ibsuun waldhabdee hiikuuf mariin barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru.